Fayyaa ashamaa harka fuune kabajamtoota hordoftoota jirraa miidiyaa neetwoorkii nageenyi keenya waaraa bakka isin jirtan cufatti isinaa qaqqabu jecha egaa dungoo dubbii keenyatiin har'as walitti deebinee jirra. Qophii dungoo dubbii yeroo adda addaatti hayyoota adda addaatii fi keessummoota adda addaa affeeree waliin turtii gochaa turuun kiyya ni yaadatama. Har'as egaa akkuma barame baha Oromiyaa magaalaa miidhagduu Sulula Qinxamaa keessatti argamtu godina Shawaa baha magaalaa Adaamaatti kan argamnu. Egaa magaalaa Adaamattis waa malee hin argamne har'a hayyuu jabaa tokko iyyaafanneetti gama isaaniiti kan imalle hayyuu jabaa kana waliin turtii dansaa gochuudha kaayyoon kan kenna. Isaan waliin turtiin nuti goonus immoo hayyuun kun barreessadha hayyuu waa hundaati yoo jenne wal nu gaafachiisu. Egaa hayyuun kun haga ammaatitti kitaaboleewwan isaan barreessan kitaaboleewwan hedduu jechoonni isaanii gurra dhalootaa keessaa qillisan jechoonni isaanii dhamdhama dammaa caalu barruu hedduu yoo xiqqaate barruu 12 ol barreessanii harka dubbistootatiin gahaniiti kan isaan jirani. Ammas kitaaba jabaa tokko qabataniiti kan isaan dhufaa jirani. Dhufuu qofa osoo hin taane kitaabni kun harka dhalootaa akka gahuuf warra hawwii dubbisaa qabuu fi warra dhamdhama kitaaba isaanii baree harka isaanii eegaa jiruuf harka isaaniitiin gahuuf qophii hundaa xumuraa kan jiran fakkaata. Kitaabni kun egaa kaadhimameeti kan jiru bal'inaan waa'ee kitaaba kanaatirraa har'a kan haasa'uuf gara baha Oromiyaa magaalaa miidhagduu kanaatti kan argamne. Egaa har'a mana hayyuu kanaatitti argamneeti kan jiru. Isaan waliin turtii kan goonu ta'a. Hayyuun kun eenyu kan jedhamu isaanumarraa kan baru ta'a. Haga xumura qophii keenyatti duukaa bu'aa kan isiniin jedhu ani Rabbirraa Leenjisaati. Ogeessa kaameraatiif teeknishaanii Daawit Tashoomaan waliin jira. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Hayyee kabajamtoota hordoftoota kennaa kaadhimamaan har'a sagantaa kennaa yookiin qophii dungoo dubbii Dr. Asaffaa Tafarraa Dibaabaati. Dr. Asaffaa egaa hundumti keessanii karaaleewwan adda addaa kan beektanii fi yeroo hedduu kitaaba isaaniitiin kan isin beektanidha. Egaa har'a isaa waliin turtii kan goonu ta'a. Yeroo darbe keessaa dhimmoota garaagaraa irratti isaa waliin turtii gochuun kiyya kan yaadatamu ta'ee har'a immoo dhimmoota kitaaba isaaniitii irratti xiyyeeffannee kan isaa waliin turtii goonu ta'a. Haga xumuraa qophii keenyatti ammallee irra deebiidhaan nu duukaa bu'aa kanaan isiniin jedhu ta'a. Dr. Baga nagaan nu eegda yeroo keessan irraa fudhattanii yeroo gaarii faana dabarsuudhaaf yeroo keessan qaalii irraa fudhattanii waamicha keenya kabajanii waan nu eegdaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Jirraa miidiyaa isinilleen yeroo keessan aarsaa gootanii Finfinnee irraa lafa hamma kanaadhaa deemtanii sunuu ganamaan of laattanii cichitanii agartee aadaa Oromoo ogummaa Oromoo guddisuutiif dagaagsuutiif aarsaa isin gootan riilee galata guddaa kabaja guddaa isiniif qabna. So baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Naafillee ammas irra deebi'ee carraa guddaadha galata guddaa isiniif qaban jedha. Ulfaadhaa. Ulfaadhaa hayyee Doktor egaa yeroo adda addaatti barruuleewwan keessan kanaan dura barreessitan barruu jajjaboodha. Barruuleewwan jajjaboo kana barruu keessan 12 13ffaa mata duree atis jedhu kitaaba jabaa kana argadhee haga dhumaa haga naaf danda'ame hubachuuf yaaleeti kan hin jiru. Egaa kitaaboleewwan kanaan dura isin barreessaa turtan kitaabolee dubbistoota biratti baay'ee jaalatamummaa guddaa argatanidha kitaaboleen hedduu isaanii. Kitaaboleewwan 12 kana keessaa kitaaboleen harka dubbistootaa ga'anii har'a immoo dhaloonni har'aa kun kitaaboleewwan kana barbaadanii dhabaati kan isaan jiran. Sadarkaa iyyaafachuutitti karaa toora intarneetii adda addaatiin yeroo hawaasni kaasuu fi warri hawwii dubbisummaa qabanii fi hawwii kitaaba keessanii qaban yeroo isaan gaafatan argaatiin ture. Mee kitaaboleen keessan kun keessattuu kan akka Ayniyaa fa'aa gabaarraa badaniiti kan jiran. Sababni kitaaboleen kun gabaarraa baduu maali? Yaada gaariidha, gaaffii gaariidha. Kitaaba ani ittiin harka hiikkadhe jedhu kitaaba warra duraa kitaaba Anaaniyaa fi Edesidenas kitaaba Danaadha. Isaan kana sadanii. Kitaabonni kun yeroo dheeraadha kan isaan fudhatanii maxxanfamuuf. Akkuma carraa argameen deebisee kaasaa ture jirraa miidiyaati waliinis kanaan dura kaafnee turre yaadatama. Sababa adda addaatiin kan isaan turan tun maxxanfamen. Tokkoon waanumti bu'uura ta'u
hin jiruu ture nuuf. Bu'uura ta'u jechuun ka'umsa wanti nuu ta'u wanni fakkeenya godhannu akka abaluu akkaataa abaluutiin hin barreessa waan jedhu afaan Oromootiin oguma Oromootti namni gumaache keessumaati gama walalootiin hin turre. Asoosamis hin turre. Kuni hanqina tokko ture. Kan nuti dubbifnu Ingiliffaatiin kan barraa'edha. Amaariffaan kan barraa'e ammoo hojii kan kunoo Tsaggaayee Gabramadiin qabu saafai. Kanaaf afaan Oromootiin wanni barraa'ee lafa jiru dhibuun ogummi Oromoo barreeffamaa ogbarruun Oromoo jechuun danda'a. Duwwaa ta'uun dhiibbaa tokko ture. Gama akkaataatiin gamuma ijoo dubbii ka'umsa godhattee kaatu xiyyeeffattee kaatu yaaddoo ilmoo namaati human concern kana jettee wanni ati kaatu sanumaaf iyyuu immoo qophii ga'aa dhabuun fakkeenyaaf barumsaan ijoollummaarraa kan ka'e muuxannoo gahaa dhabuutiin barreessuutiif egalee oguma Oromoo lafa qabsiisuutiif warra jalqabaa ta'uu irraayi waan hojjetame waan barreessine kanatti amantaa dhabuu irraayi hin geenye jechuu irraayi qabiyyee jireenyaa muuxannoo jireenyaa mudata maal dabarsina jechuu irraayi kanarraa akka ka'e lafa lafarra harkifamaa turaa bubbulaa ture. Eda sedanas ka jalqabaati Anaaniyaa Taanaa Danaan asoosama gaggabaabeedha. Akka lakkoofsa faranjiitti 2000 kan maxxanfamte har'a waggaa 22 jechuudha. Sababni tokko kana. Inni lammataa jamaanuun turre. Jamaan yeroo keenya yookaan nu dura ture afaan Amaariffaa ka dubbifatu ture. Ka barate. Caalmaatti. Ka ammoo sabboonaa ture ammoo kanneen dhaaba keessaa yoo dhiifne ka dhaabaa alaa qubee saabaatiinitu ka barreessu ture. Barreeffama agartee Amaariffaatti Oromooti beektonni Oromoo hedduutu gumaache. Jaalataa Jaafaroo fa'aa kaasuu danda'ama. Kitaaba kunoo manneen barnootaa sadarkaa gadaanaatiif ka suuraalee barreeffama qaban kitaaba hedduu nama barreessedha macca Jaalataa Jaafaroo. Afaan Oromoo akkuma kana Fidal Gabataa jedhamee kaas bahe sana Fidal Saraawit jedhamee kaas bahe sana Jeneraal Taaddasaa Birruutiin qubee saabaatiin ture. Akkasuma kitaabni qulqulluun ka barraa'elleen afaan Oromoo haa ta'u malee qubee saabaatiin ture. Ammoo qubee saabaatiin yeroo barreessitu immoo hanqina hedduu qaba. Booddanarraa gara qubee afaan Oromoo qubee Laatiiniitti makfachuun ka'eeyyuu sanirraayi. Kanaaf waanuma ittiin barreessuun afaan ittiin barreessinu iyyuu afaan Oromoo haa ta'u malee qubee maaliitiin barraa'an sunuu rakkoo ture jechuudha. Lafa hin qabanne. Barreeffamni ka jalqabaa qubee saabaatiin akka ogbarruutti keessumaahuu walaloo barreeffamaa ta'ee kaas bahe hamman beekutti kan obbo Xaa Abdiiti. Kitaaba xiqqishuu kaartuumitti kan maxxantee billiqa 1983 akka faranjiittiin se'a kan maxxanfamte 83 yookaan 84 qaba laabireerii koo keessa. Afaan Oromootiin qubee Laatiiniitiin ka barraa'e bifa kitaabaatiin ogbarruun walaloon ka jalqabaa amman beekutti kan Xaa Abdiiti. Yeroo yuunivarsiitii jiru ijoollee lubaa guddinaa tumsaa irraayi kennaa naa kenname kitaaba saniin qaba jechuudha. Kanaaf tokkoon ufuma keenyaa muuxannoo gahaa dhabuun tokko lammata jamaamayyuu dhabuun ka biraati. Eenyutti maal himta waan jedhu jechuudha. Inni sadaffaa bu'aa bahii jireenyaati. Bu'aa bahii jireenyaa jechuun maali? Ijoollee taanee dhaabatti makamne
dhaaba keessa yeroo jirtu ammoo wanni ati oolmaan kee, bahuun kee, galuun kee waan siyaasaa Oromoo, waan seenaa Oromoo, waan kana fakkaatu irratti kan ati xiyyeeffattu. Muuxannoo achirraa jaarrolee irraa argaturraayi waan agartee ammoo aadaa kunoo faaruu adda addaa kana kaa'atee haa ta'u kamaarree haa ta'u waan sansanii haga olitti qabattutti yeroo nu gaafate ture jecha. Eda sedanas akkasittiinitu as ba'e hool. Turunsaas immoo tokko sababii kanaa hool. Hayyee egaa kitaaboleen kun harka dubbistootaa erga ga'anii asis harka dubbistoota muraasaa qofaa akka gahanitti yeroo itti dhaloonni iyyaafatu akkin itti hubadhetti namoota kitaaba kana iyyaafatanis maaliif akka iyyaafatan yeroon gaafachaa turetti kitaabni kun gabaarraa dhabamuudha kan isaan kaasan. Hammi kitaaba kanaatitu xiqqaatee maxxane moo haala bira gahinsa hawaasatti rakkoo qaba kitaabolee keessan kan? Gaaffii gaariidha. Lachuuti rakkoon. Lachuutiin akkamii Oromoon wanna isa gitu argataa jiraa miti. Wanna isa gitu miti yoon siin jedhu lakkoofsi Oromoo lakkoofsaan guddaa, saba guddaa. Ta'umsi lafa isaallee akkuma kana bal'aa. Impaayera kana keessatti waanuma beennuumi. Nama miliyoona 50-60 gahu keessaati namni baratee waa dubbisuu, waa barreessuu danda'u, waa hubachuu danda'u hagana yoo jenne haga ta'e. Kitaabni kumi takkittiin maxxanfamtee silaati utuu dhugaa tahee akka Finfinnee keessaayyuu gadi hin baatuu turte. Finfinnee fi naannoo ishee irraayyuu jechuudha. San irraayyuu hin hafuu ture. Haga yoonaa kitaaba 1000 takka caalaa maxxansiifnee hin beekne. Kitaaba si'a 13, 14ffaa, 14ffaadha. Anis atis 1000 takka caalaa maxxansee hin beekuan. Sababii tokkoon faayinaansii maallaqa dhabuun takka. Yerootti agartee baasiin kan qalamaa, kan waraqaa, kan maarree kun dabalaa deema. Kitaabuma keenya kanayyuu foormaat ka goonu, ka barreessinu, foormaat ka goonu anuma. Ofuma kootiin foormaat godha jechuudha. Hojjetaa mootummaati. Baasii galiin xiqqaa. Baasiin immoo akkuma beektu jireenyi qaalaa. Barreessisaa. Formaat gooyisaa, dizaayiniisaa, maalsaa hojjechiisaa humna qabnuuni waliin gahuu hin dandeenyu. Maxxansiisuu yeroo geenyus akkuma kana abbaa tole kadhanneetu 1000 takkittii maxxansiifna jechuudha. Gatiin maxxansaa akkuma fuula isaa anis atis yoo ilaallu kitaaba guddaa. Kanaaf 1000 caala maxxansuun nu dhibaa ture. Lammataa uummatumtuu ammoo aksesii isaa argachuutiif manneen kitaabaa bakkayyuu dhibuun amma Asallaa keessa meeqa yoo ta'e hin beeku. Adaama kana keessa meeqa yoo ta'e hin beeku. Naqamteen amma manni kitaabitti gurguramu meeqa yoo ta'e hin beeku. Xiqqaadha. Ambo keessa akka kana bakkayyuu bakka manneen barnootaa sadarkaa guddaa jiranii fi sadarkaa olaanaa jiranii fi sadarkaa lammaffoo jiranitti silaa magaalaa keessatti manni kitaabaa tokko manni kitaabni itti gurguramu tokko jiraachuun dirqama ture. Kun hin jiru. Kana kun dhibuurraa kun dhibuun akka tokko tahee rakkinni tokko tahee inni lammataa kan biroon warri fuudhani kitaaba kana nurkaa fuudhani dhibbantaa agartee guddaa kan isaan herregatan. Sunuu ammoo mallumti itti kitaabi gabbahe kun gurguramee walitti qabamee dhufee maxxansa ittaanuutiif silaa ka'umsa ta'u revolving fund ta'u isa sila maxxanfame gatii agartee maxxansaa deebisee hojii ittaanu adeemsisuutiif hin ga'u. Maaliif haalli itti kitaabni kun raabsamu isheen 1000 kun namatti gabbaatu sirna hin qabu, toora hin qabu, siistemiin hin jiru. Kanaaf faca'ee mahafee jechaadha. Kitaabi Anaaniyaan si'a 3ffaa maxxanfame meeqa akka maallaqa isaa gale hin beeku. Sunuu lammata yeroo maxxanfamu 2006 98 akka biyya kanaatti waggaa 4 immoo meeqa booda ani dhiisee tan biyyaa bahee gara Ameerikaadhaa deeme. Kitaabni koo manneen kitaabaatti akka Universal Bookshop kiiloo jiruufaa sanatti kan hiraman achumaan hafan. Namumti dhaqee gaafatee fuudhee wanna jedhallee hin turre jechuudha. So rakkinichi waa lama. Jamaan oodiyensiin
hanquu ta'uu xiqqaa ta'uu namni dubbisuudhaafuu fedhii qabu. Ammoo namni bitachuuyyuu dadhabuutu jira beektaa. Fi wanna ittiin maxxansiifnu maallaqa ittiin maxxansiifnu dhabuu fi ka sadaffoo manneen kitaabaa kan nurkaa fuudhanii uummataan gahan hanquu ta'uu fi gatiin agartee dhibbantaa isaan herregatan kiraayii baasu isaanis geejjiba kafalu isaanis yeroo kitaaba kana fuudhan deebi'an maal jedhan dhufan kun hundumtuu ida'amee rakkoo guddaa nutti tahee jechuudha. Kanaafitu lakkoofsa xiqqoo qicnee irra deebinee riprint gochuudhaaf immoo humna dhabnee akkasittiinitu daddaaqamee as gahee jechuudha hoodhi. Egaa haalonni keessattuu yeroo ammaatiin wal qabatee yeroo itti teknooloojiin biyya kana mo'aa jiru keessatti namni short memorial yookiin waan gabaabaa suur-sagalee gabaabaa fi barreeffamoota xixiqqoo yeroo itti dubbisuutu irra gaheeti kan dhaloonni jiru. Dhaloonni kun immoo keessattuu printing miidiyaa yookiin miidiyaalee maxxansaa kanarra daraan fagaachatti dhufee jira amma. Elektirooniksii miidiyaa kanarratti fookasiingiin isaa yookiin xiyyeeffannaan isaa. Kuni maal agarsiisaa? Dhiibbaa barruulee keessattuu hayyootni jajjaboon waa kaleessa silaa harkaa qaban darbaa dabarsa har'a immoo dhalootatti dabarsanii dhaloonni kun immoo dhaloota dhufutti dabarsu gaaffii guddaa uumaa waan jiru fakkaata. Isin waan kana akkamitti ilaaltan? Inni kun akkuma itti abbaan filate. Amma laal Ameerikaa turree siin jedhame achitti barannee achitti akka hojjennee deebinee dhufne haala gama maxxansaatiin biyyoota guddatanii yoo laallu manneen kitaabaa akkuma durii ka duriiyyuu caalaa babal'ataa isaa jiru argina. Mana kitaabaa physical kitaaba kana dhaqxeetu sheelfii irraa fudhattee wannoo ittiin lakkoofsa ittiin baafattu qabda dhaqxee fudhatteetu laabraariyaanii yookaan immoo hojjetaa mana kitaabaa sanii kitaaba 4-5 fudhattee dhaqxee baafattee galte jechuudha. Ijoolleen keenya akkasittiinitu kaardii qabanii kaardii mana kitaabaa gurguddaa kun akka Kennedy fa'aa kana kan ga'u jechuudha. Bakkayyuu kanuma argita. Kaawuntii kutaalee magaalaa hundumaa keessatti biyya tokko laabrariin isaanii. Ammoo baay'ee sophisticated haala inni ittiin qabamee jiru baay'ee ammayyaa'aadha. Biyya itti teknooloojiin guddate iyyuu jechuufi. Biyya itti e-books, electronic books kan buufatanii dubbisuu danda'an manattu ka qaban ittuu kitaaba physical kitaaba akkasittiin harkaan qabdee dhaqxee sheelfirraa fuutee sheelfirra keessee wannoo jettu baay'ee babal'ataa jira. Kan durii caalaa wanni inni xiqqaate hin jiru. Biyya keenya keessatti rakkoo hubannoo dhabuutu jira. Rakkoo muuxannoo dhabuutu jira. Inni kan elektiroonikii jennuu kun maarreen kun silaatii deeggarsa. Tokkoffaa warruma kana hojjetu warra barreessee ammoo maxxansiisuu yaadda'u maxxansiifnee ammoo raabsuu yaaddofnuuf silaa dhaabbati akka dhaabbataatti institutioniin gad dhaabbachuutu irra ture. Kana xiyyeeffatee dagaagina aadaa fi ogummaa Oromoo dagaagina afaan Oromoo keessumaatii akka akaadamii afaan Oromoo akka jennuu kanaa jechuudha. Maxxansa Oromoo Publications bakkayyuu meeshaalee ammayyaa ittiin kan deeggarame sirna agartee raabsuu kan lafa qabate akkasii waan hojjetame waan maxxanfame kana ammoo qaami qeequ waltajjiin irratti pilaatfoormiin irratti dhufanii irratti mari'atan gama televiizinaatiin gama reediyootiin gama agartee sadarkaa barnootaa olaanaatiin wanni akkanaa tolfamuutu irra ture. Kaka'umsi hin jiru gama kanaan. Hojiin tokkoof tokko maal? Hojiin guddaan hojjetamaa jira. Misoomatu hojjetamaa jira. Gama barnootaatiinis akkuma kana xiyyeeffannoon itti kennamuutu irra ture. Siyaasa deemsisuutiin qofaa fi misooma agartee waan beennuutiin qofaa biyyi guddattu. Biyya ijaarra yeroo jennu biyyi akka empaayera kanaa kasilaatii Oromiyaan agartee Oromoon utubaadha jennu utubaan kun silaatii jabaachuutu irra ture. Sirni barnootaa isaan lafa qabachuutu irra ture. Waggaadhaa waggaatti akka siifaneefaa ammaa kana akka raajii faa kana kumaatamaan baafachuutu irra ture Oromoon. Kanneen agartee Harvard University miracle waan addaa hojjetan dorgomoo ka ta'an. Kana duukaa silaatii dhufaa ture jechuudhaafani wanni agartee wanni dubbisuu kuni aadaan dubbisuu kuni aadaan maxxansaa fi raabsaa kuni maarreen kuni
yoo sirni siistamiin hin diriirfaminiif yoo barnoota irratti agartee xiyyeeffannoon hin ta'ini daddaaqamaadhuma turuunsaa waan hin oolle jechuuf ani hoo sodaa koorraa. Egaa kuni keessattuu humni barruun biyya kana keessattuu itti fufiinsa qabaachuu isaa humni isaa daraan laafaa waan dhufaa jiru fakkaata. Kun immoo waan dhufaa jiru fakkaataa osoo hin taane waan amma ta'aa jirurraa haasofna. Waanuma amma nuti jenereeshiniin kun yookiin dhaloonni kun argaa jirurraa yoo kaasne. Gara keessanitti gara barruu keessanitti yoon isin deebisu barruuleewwan kanaan dura maxxananii gabaarraa hin jirre jiraatanillee kan quba hin qabaanne fakkeenyaaf manneen kitaabaa adda addaa keessa jiraachuu malan kan dhaloonni quba hin qabne kana akka waliigalaatitti kitaaboleewwan dhumanii gabaarraa hin jirre deebistanii gara gabaatitti deebisuuf yookiin dhaloota amma barbaadaa jiru harkaan ga'uuf wanti isin yaaddan yookiin wanti isin karoorsitan maaltu jira? Innumti maxxanfame iyyuu hedduun isaa nama bira hin geenye. Rakkuma nama sitti himaa ture bar. Fakkeenya lama sii kaasa. Lama yookaan sadii. Tokko Ateeloon biyya alaarraa akka dhufeen 2018 deebi'ee tajaajiluuf uummata wajjin jiraachuuf tolu sammaatus uummatuma wajjin wayya jennee dhufne. Eegan dhufe kitaaba lama afaan Ingiliffaatiin hin barreesse. Simpooziyaa fi Ateeloon kan jedhu yookaan loon ateetee Ateeloon. Kuni kuusaa walaloo 2018 simpooziyaa 2020 immoo Ateeloonin maxxansiise. Kuma takka takkatu maxxanfame. Ani kuma takka dabarsee hin beeku. Isaan keessaa simpooziyaa biyya keessatti hamma gurgurame caalaa biyya alaatti hin erge. Namoota na beekaniin akkana karaa poostaatiin godheetan nama order godhatutti ajajatutti Kanaadaatti USA'tti maarreetti ergeetan achirraa doolaaraan waan dhuftu 100 kitaaba tokkoon 100 yoo dhufte saniinan ammoo Ateeloon hojjete Ateeloon immoo maxxansiise. Har'a Ateeloon yoon sitti mee Ateeloon 100f koppii 100f kitaaba 135 mana namaatti rakkatee jira amma Finfinnee. Akkamiin Yuunivarsiitii Finfinnee fuuldura bakka itti kitaabi gurguramutu ture. Bakki sun hin diigame naannoo Dibaab jedhamu san. Kitaaba 130 keezii tokkicha sitti hima. Kitaaba 135 ka Ateeloon bira keenya jechuudha. Nuyyuu bakka keenya hin qabnu. Hami gurguramu jennee isa bira keenya jechaadha. In diigame yoo diigamu gara Faransaay lagaasiyoonitti gale mana kireeffatee jechaadha. Kitaaba kiyya qofa miti tokkoyyuu ankooyyuu kitaaba 135 kan inni hojii rakkatu laal. Kan nama 20-30 immoodha. Afaan Amaariffaan ta'uu afaan Oromoon Ingiliffaan maaliin amma qorqorroorraa waan hojjetame xiqqoo sana keessa kan inni dirdiroon irra naqee wannoo kana kaartoonii matti naqeetu hojii rakkata gurbaan kun ammallee. Kitaaba kan waloo nam takka kitaaba 135 ilaal. Kitaaba hedduutu immoo wajjin jira. Kitaabumti kun nuu dhufee akka inni bifa agartee namoota ajajataniin gahuufillee rakkanne jechuudha. Maaliif eenyutu Finfinnee irraati hamma Adaamaatti nuu fide. Inni amma dheengadda mana jijjiirrate. Manaatii bahi ittiin jedhan jechuudha. Kitaabota kana siinootiraakii maaliitiin kaaseetu wannoodha. Rakkoo hedduu akkasii keessa jiru. Warri kitaaba gurguruudhaaf nurkaa fuudhullee warri kitaaba maxxansiifnee raabsinullee jechaadha liqaatiin. Tokko kitaabni Anaaniyaa Eda Sedanas Dana 2022 maxxanfaman. Deestaariitti maxxanfaman. Walakkaa kaffalleetu walakkaa isaan danda'anii maxxanfaman. Bara tokko keessa kitaaba 3 gabbaame. Waggaa 20 meeqa booda jechuudha. Namni nu gaafatee jennaan. Kitaabni kun hagi maxxanfamee haguma maxxanfametu raabsameen gaaffiidha. Hagi raabsame ammoo uummata bira gaheera gurguramee immoo maallaqa isaa deebi'eeraan ammallee gaaffiidha. Yookaan akkuma amma siin jedhee kana wajjin magaazana keessa kaa'aniitu wajjin rakkataa jiru jechuudha bakkaa bakkatti mana kiraa. Rakkoo akkasiiti. Kun nama leeyyaasisa. Mogolee nama buusa, humna nama buusa. Maaliif maallaqatu itti ba'eetu maxxanfama. Yoo maxxanfamu ammoo kaayoodhaaf yeroo tokkotti agartee gadaa tokko keessa
muuxannoo jiruu jireenya hawaasa kanaa isa toleen hin tole isa badeen immoo hin bade jetteetu qeeqxa. Akkaataa ayyaanni sitti ibsetti barreessita waa gabbaafta dhalootaaf. Dhalootii yoo amma hin galleef dhalootii kan vaaliyuu godhu gatii kennuuf hubatullee dhufuu mala fuulduratti jenneetu hojjenna. Abdiirraan kun nuti hodhu. Ammoo kanneen hin maxxanfamin jiru. Amma yoo fudhanne kuni kitaaba afuri. Kitaabonni kun afran kitaaba jaarsoo waaqooti. Walaloo jaarsoo waaqooti yoo jedhu. Kitaabni kiyyaa walaloon kan isaati. Walaloo jaarsoo waaqooti. Jaarsoo waaqoo yeroo hedduu irraa dubbadhe. Maastersii kiyyaan hojjedhe walaloo isaa irratti. Yoom 2003 har'a akka faranjiitti. 2003 jechuun waggaa 21 har'a maastersii kiyyattiin hojjedhe. Waraqaa maastersii isaatii PDF'dhaan jira maquma isaa jaarsoo waaqootiin buufachuu danda'anii. Ammoo waraqaa maastersiidhaa hojjechaa tani kitaaba kana ammoo hojjedhe yeroo sana. Kitaabni kun 2004 maxxanfame 96 akka biyya kanaatti jechuudha. Har'a waggaa meeqa? 2004 jechuun waggaa 20. Theorizing the present. Kun maal? Qeeqaa fi xiinxala walaloo jaarsoo waaqoo kaaseeta 4 kanan kitaaba 4tti akka kanattiin transcribe godhe barreessee maxxansiisuudhaaf kanan qopheesse. Na duukaa Ameerikaa deemee achi waggaa 10tti dhiyaatu. Wajjin ture deebi'ee dhufee. Okay? Kitaabni kun amma waggaa meeqa kan inni barraa'ee kaa'ame 2098 kun 1998 kan inni qophaa'e bifa kanaa. Hamma har'aa akkasumatti hin taa'a. Namoota jaarsoo waaqoo sirriitti beekantu jiranii hojii isaa kan leellisan Boorana dhalootaan kan ta'an Boorana biratti beekamaa gurbaanii waloo akka Hoomer jennuu kana namni kun nama barreessuu nama dubbisuullee beekuu miti nama waboo ture achuma keessa taa'eeti kan inni waan agartee aadaa kana falaasama kana ilaalcha Oromoo kana ammoo walitti bu'iinsa Booranaatii fi uummata ollaa Garrii wajjin Somaalee wajjin Maarree wajjin haala ittiin nageenyaan waliin jireenya isaanii fi ammoo 91 yookaan 83 yeroo wayyaaniin dhuftu jijjiirama yeroo sana keessa ammoo egereen Oromoo fuuldurri maal waan jedhu sodaa qaburraa waan inni barreessaa turedha kitaabni kun. Kitaaba yaada gurguddaadha. Great ideas kana keessa kan jiran. Garuu namooti hojii jaarsoo waaqoo fi isa beekanii Ameerikaa irraa nam tokko birrii 70,000 erge maxxanfamu. Birrii 70,000 kitaaba meeqa maxxansiifta? Koppii meeqa maxxansiifta? Maallaqni sun akkuma ittiin taa'ee jechaadha. Yaadannoo jaarsoo waaqoo faawundeeshinii wanti gad dhaabuutu nurra ture. Namni kun beekamaadha. Gumaachi inni Oromootiif gumaache kana sana waan jennuutii miti. Carraa argameen yeroo hundumaadhaa walaloo isaa keessaa qicaa irraa dubbachaa irraa dhaadhessaatu turre. Nama guddaadha. Ammoo kan inni wareegame dirreetti. Harka wayyaaneetti bara sana 94 jechuun 86 akka biyya kanaatti. Achi sololootti kan inni wareegame. Hojii nama kanaa maxxansuudhaaf dhaloota biraan gahuun uummata biraan gahuun waan tokko. Yuunivarsiitoonni agartee sadarkaa barnootaa gurguddoo laayibrarii qaban taa'uun kan irra turedha. Akkasittiin shamee na wajjin waggaa 20 ol sukkuumamuun irra hin turre. Waa hedduu gumaachaa ture silaayi. Lammata abbootiin qabeenyaa kanarratti yoo investiin goone dagaagina aadaa fi ogummaa Oromoo afaan Oromootii fi yoo hin goone yoomiif maal irratti godha? Kan biroon dhaabbata yaadannoo isaa instituushinii tokko agartee faawundeeshinii tokko akkuma kunoo kan haceefaa jennuu kana jaarsoo nama harka diinaatti wareegame nama Oromoon agartee Oromiyaan sirriitti immoo kabajuun yaadachuun irra ture waan agartee hongeedha waan jedhu qaba. Waan oolaa waan jedhu qaba. Waan jiruu jireenya agartee Booranaa uummata Booranaa waan jedhu qaba. Universally ammoo haala itti Oromoon bultu itti Oromoon kaatu fuuldurri maal waan jedhu qaba. Siyaasa falaasama waa hedduu. Waan akkasii fa'aa wajjin jirra jechuudha. Kun kitaaba 4 kun amma gabaarra hin jiru. Waggaa 20 kan maxxanfame
yeroo sana ofuma kiyyaan man danda'e wannoo jedhee koppii kuma tokko maxxansiise waggaa 20 Theorizing the Present jedha namooti ni beekanii. Walaloo isaa ammoo hidha 4 kitaaba 3 kun isa lammaffaati. Finna sangama jedheetan akkasittiin hiike walitti qabee mata duree tokko jalatti jechuudha. Finna sangama Beyond Adversities jechuudha. Finna sangama hidha 1 2 kun immoo 3 fi 4 walumaa gala Theorizing the Present wajjin kan jaarsoo waaqa qofti kitaaba 4 jechuudha. Kan kommoo eelatu jira. Kuni kan hin maxxanfamin. Theorizing the Present malee kitaabi 3 kan hin maxxanfamin jechuudha. Takkaa'uu. Kan kiyya ammoo kan maxxanfamanii gabaa irraa badan Theorizing the Present dabalatee eelatu jira. Eela hedduu nu gaafatan. Yuunivarsiitiin ittiin kan barsiisaa turedha. Kanani utuun alam bahin maxxansiise. Sakattaa ittiin barataniitu ta'a. Sakattaa ogbarruu Oromoo. Sakattaa oguma Oromoo. Ogbarruu tun ta'an sakattaa oguma Oromooti. Eela. Akkuma nama jedhe Anaaniyaa Eeda Sedanas danaan kuma tokkittiidha kan maxxanfamte. Kitaabi biroon Finfiidha. Iliyaada. Yeroo sochii qeerroo fi qarreessan 2006 Ameerikaa taaheen waloowwan addana keessa jiran Dr. Mahammad Namoo takka, Abdiisaa Balaachoo 2, Gadaa Hawaas fi ijoollee Karrayyuu Roobaa Bulgaa 4 ana wajjin 5 taane wannuma akkasii mee namni testii adda addaa agartee muuxannoo adda addaa kana bakkayyuu hidhaadhaan vooluumiidhaan itti fufiinsaan hojjenna jedheen kuusaa walaloo namoota adda addaa walitti fide kan nama 5 maxxansiise. Laabireerii koo keessa jirti amma kitaabni Finfii yookaan immoo Iliyaada jedhu. 2014 yeroo sochii sanaati. Dedication yookaan oolmaallee kalakkoofne qeerroo fi qarree yeroo sana kufaa turaniif kitaabni sun jechuudha. Asumaan Dr. Darajjee Garafaaf galata guddaan qaba. Suubii isatu nu maxxansiise alan jira yeroo sana. Gabaarra hin jiru suubiin. Garuu walaloon kun muuxannoo adda addaati. Muuxannoo bakkayyuuti. Sikkoorraa, Karrayyuurraa, Maarreerraa, Maccarraa waloowwan walitti dhufanii yeroo jalqabaaf akka kunoo namni CDdhaan artistoonni waliin baasan kana jechuun ogbarruu ammoo kuusaa walaloo nami 5 walitti dhufee yeroo jalqabaatiif akkasittiin gumaachee maxxansuu irra deebisanii maxxansuu gaafata. Namni nu gaafata kitaabni hin jiru. Kanaaf kan biroon songs kan jedhu songs performing power and authority in Salale Plains ka PhD kooti gara fuula 500 ka ga'u kitaaba guddaa. Kana ni baddaa Salaalee kee deddeemee aanaa 8 irraa guuree fuudhee biyya Ameerikaa bahee ittiin PhD koo xumure hojii qorannoo jechuudha. Kuni maxxansa eeggata. Kitaaba guddaa. Waan hedduu waan gumaachuu waan Salaalee irraa barruu utuu irra san keessa jira. Aadaa Oromoo Salaalee, aadaa Oromoo Tuulama Kaabaa akkamittiin jaarraa 13ffaatii kaasee bakka agartee Jerusalem lammataa jedhan Dabra Libaanos gadaamiin sun akkasiimi. Aadaa Kiristinnaa amantii cimaan akkasii jaarraa 13ffaa kaasee ka Oromoo kana wajjin yeroo warri guutti akkam godheetu aadaa caaccuu, aadaa kallachaa, aadaa maarree kana, ateetee kana, wadaaja kana, maal kana qabatee cichee yoo naga'e. Yoo gumaa araarsu masqaliitii fi kallacha wal bira kaa'eeti kan inni ittiin araarsu. Maaliif akka gootanii aadaa akkamittiin turfattan jennaan manatti akka abbaa alatti akka ambaanuun jedhan jedhe. Kitaabi kun waa hedduu waan Salaalee irraa barru, Oromoo Salaalee irraa barru waa hedduu qabna. Oromoo Tuulamaa irraa. Funyaan agartee aadaa dominant culture ka jennu, mainstream media, mainstream culture ka jennu aadaa isa kaan aguuguu, isa kaan aguugee caalee mul'atu jalatti kiiloomeetirii 40-50 guunne jalattitu ejersa bokkuu, ejersa taajjab, ejersa maarree jedheetu bakka itti adbaarii itti waaqa kadhatu qaba jechuudha. Kiiloomeetirii 5-10 irratti ammoo bataskaana taabotatu jira jechuudha. Lachuu akkasittiin wal bira qabee parallel
araarseetu ittiin waliin jiraata yoo naga'e jechuudha. Bara hamma kana jaarraa hamma kana uummata kanarraa resilience mechanism jedhamtu jira. Social resilience mechanism mala dandamannaa haala hamtuu jalatti akkaataa itti uummanni dhaabbatee dandamatee tursuu danda'u. Beektaa namni aadaa irraa hin badu salaalee irraa hin bari'an. Namatu aadaa keessaa bada malee aadaan hin baddu edda. Aadaatu bada miti. Namatu aadaa keessaa bada. Aadaan galaana. Nummoo qurxummiidha. Anis atis. Egalee achuma keessa daaga. Daaga. Hin gogu. Gogi jetteef hin gogu galaanni. Hin gu'u. Du'i jetteef hin du'u qurxummiini. Numa daaga. Achuma keessa daaga. Egalee salaaleen akkasi. Kitaabni kun amma siin jedhu kun songs ka jedhu kun kitaaba gara fuula 500 ka ga'u kun ilaalcha salaaleeti. Aadaa diddaa salaaleeti. Didee, cichee, dandamatee, dufatee, cabuu, kufuu. Aadaa turfate. Dhaalchise. Kitaabni sun gabbahuu qabaa ture. Kitaaba sadarkaa barnootaa olaanaatii fi agartee yaadaddamoota malleen qorannoo methodologically theoretically waa hedduu gumaachuudha. Yuunivarsiitii sadarkaa PhD sadarkaa mastersiitti ittiin barsiisnuudha. Kitaabi kun salphaamatti akkasumatti dagatamee kan sukkuumamuu ol kaa'amee hafuu hin turre suuqatti. Ammoo ethnic heroes gootota akka agarii tulluu fa'i. Baala koshommii duute moo jirti balloo haati agarii haati korommii haati gorommii jedhee ol gaafata salaalee. Ijoollee sadii ijoollee tulluu jimaa agarii fi hirkoo wal duukaa yeroo fannisiisan gabaa Dagam keessatti magaalaa Dagam keessatti baadiyyaa. Gootota akkasii kana qaba kan abbaa lafaa wajjin wal lolaa ture mana tokko keessaa guyyaa tokkicha funyoo muka tokkotti bakka tokkotti kan fannisan fa'aa jechuudha. Warra akkasii qaba. Gootota akkasii qaba. Aadaa gootummaa qaba. Aadaa diddaa qaba. Egalee waan kun kitaaba kana. Kitaabni akkasii kun humna hin qabnu. Kitaaba fuula 500 maxxansiisuuf kun Anaaniyaa ciniinnannee ija dhiibnee abbaa nu gargaaru abbaa tole kadhannee wannoo jenneetu yeroo jalqabaaf kitaaba fuula 511 gahu gadi baase seenaa kiyya seenaa ofii koo. Kanneen hafanii hamma kanaatu jira jechuufi. Jiru ka biroonis. Anis atis booda wannan barreessu hin qabu hin jedhu. Wannan barreessu qaba. Wannan maxxansiisu garuu jiran se'u kana booda. Waan maxxansiisu natti hin fakkaatu. Nan barreessan ta'a. Ammas wannan barreessaa jiru waan kiyya keessa jiru hin jira. Wannan isin beektanii hordofaas jirtanii. Critique day to day wanneen ilaalu adeemsa akkaataa ka'uu akkaataatti bahuu keenya waan tokko tokko hagana natti fee akka walootti wannan dubbisu wannan caqasu wannan jala deemu wannan barreessee qabachaa deemu jira. Isiniifis gabbaasaa wannan deemu jira. Mata duree xixiqqaa ilaameedhaan series lakkoofsa 74-75 gahaa jira amma. Sun bifa kitaabaatti feetu jijjiiruun malan ta'a yoo abbaan tole namni maxxansiisu jiraateen jedha malee. It's a bleak really haalli maxxansaa haalli raabsaa fi haalli itti faayinaansii agartee gurguramee deebi'ee ittiin revolving fandi ta'ee hojiin maxxansaa fi dagaagina ogummaa Oromoo kun achitti bahuu achitti deemuu kun danqaa guddaa qaba, xaxaa guddaa qaba.